Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gadaa News har'a oduu qabadhee isiniif dhiyaadheera. Oduu har'aatiin yeroon paarlaamaa keessa ture waan jalqabeen xumurantu jira. Kanaaf filannoo dhufuutti hirmaachuun fedha kan jedhan obbo Bulchaa Dammaqsaatiin kan wal qabate gabaasa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Obbo Bulchaa Dammaqsaa hayyuu Oromoo akkasumas siyaasa Oromoo keessatti beekamaa kan ta'an umriin isaanii waggaa 88 guuteera. Barnoota isaanii saayinsii digirii jalqabaa saayinsii siyaasaa yookiis poolitikaal saayinsii fi loo yookiis seeraan yuunivarsiitii Finfinnee irraa digirii 2 qabu. Digirii tokkoffaa jechuudha. Achumaan obbo Bulchaan Yuunaayitid Isteetsi Ameerikaa deemuudhaan barnoota isaanii ikoonomiksiidhaan yookiis dinagdeedhaan digirii lammataa yookiis maastersii argatanii jiru. Barnoota isaanii kana erga xumuranii gara biyyaatti deebi'uudhaan ministeera maallaqaa Itoophiyaa ta'uudhaan waggaa hojjetaa kan turan obbo Bulchaan achiis gara waajjira World Bank yookiis baankii addunyaa Ameerikaa keessatti akkasumas waajjira haadhoo kan tokkummaa mootummoota gamtoomanii yookiis United Nations jedhamu New York keessatti hojjetaa turaniiru. Gara dhumaa irratti immoo biyyoota Afrikaa 3 keessatti waggoota 12 bakka bu'aa tokkummaa mootummoota ta'uudhaan hojjetaa turaniiru. Gara dhumaatti egaa soorata bahuudhaan immoo xooratas jedhan sana bahuudhaan gara biyyaatti deebi'anii amma umuriin isaanii waggaa 88 guutee jira jechuudha. Haa ta'u malee fayyaa guutuu irratti hin argama. Kanaaf gara paarlaamaatti dhiyaadhee filatamuun barbaada waan inni yeroo biyya ture sanaan jalqabee waan hin xumurintu jira jedhan obbo Bulchaan. Mee gaaffiif deebii isaaniif godhame kan VOA'n godhee isaanii wajjin dubbate kunoo isiniif dhiyeessaa sana dhaggeeffadhaa. Hayyuu Oromoo siyaasa Oromoo keessatti beekamaa kan ta'an obbo Bulchaa Dammaqsaa keessummaa keenya har'aati. Waa'ee seenaa isaaniif karoora gara fuulduraatti qabannoo ibsanii jiru jaallannee taasifsiise. Abbaan koo Dammaqsaa Sanbataa haati koo Maasii Fardaa jedhamti. Umuriin koo waggaa 88. Eessatti dhalattan? Booti Diimagii Waradaa Gimbii Awraajjaa. Abbaan koo Dammaqsaa Sanbatoo qoroo ture. Xaaliyaanonni shiftaa mana keessatti nyaachiftaa. Shiftaadhaaf horii laattaa, shiftaadhaaf qawwee laattanii fuudhanii iddoo waggaa tokko jedhanii dabarsanii dhuunfaa walitti geessanii achitti dhukkubsatee du'e. Najjeen dhukkubsatee du'e. Haati qomoo naasisee farda nyaangoo fi aalleen waluma bira jiraatu. Kanaaf aalleen warra hollaa isaanii fuudhu. Kanaaf abbaan koo haati koo baay'ee wal ulfeessuu baay'ee wal kabajuu. Eessatti barattani mana barumsaa sadarkaa duraaf lammaffaa? Boojji Dirmachii biyya jedhamu. Kana booddee immoo Gimbiitti Adventistii Mishiyoon. Kana booddee Addis Ababaatti Adventistii Mishiyoon. Booddee Yuunivarsiitii Koleejjii Addis Ababaa kan mootummaa galee BA digirii argateen iskoolarshiippii mootummaa argateen biyya Ameerikaa dhaqee achi immoo ikoonomiksiitti maasters digirii argate. Mana barumsaas akkamii? Syracuse University jedhama New York keessa jira. Sana booddee immoo biyya Itoophiyaatti deebi'ee seeratti digirii argate. Maaliif abbaan koo yeroo ijoollee mootummaatti daanyaa taasisaa naan jedhee kanaaf yoo ta'e daa'imman ta'a jedheen digirii argatte. Digirii 3 qaba jechuudha. Digirii 3 maal fa'iin? Handhaa political science, taanee economics, taanee seera, loo. Sana booda hojii eessatti jalqabdan? Akkuma Syracuse biyya Itoophiyaatti deebi'ee ministeerii keessa jala achi gara waggaa 10 hojjete. Sana booda hoo? Sana booddee immoo biyyoota Afrikaa ripirezentii gochuudhaaf World Bank keessa jala boordaa baanii ta'e. Achi hoo? Sana booddee immoo yommuu mootummaan Hayila Sillaasee gara galchanii New York United Nations keessa jala. Amma
alamooti Niiwuorkiitti. Akkuma ikoonomistiitti jechuu. Akka ikoonomistiitti hojjetu. Laatinee leensi tokkotti keessaa gara waggaa sagalee galatti deemootti laatinee leensi ambaasadii siree biyya sadiitti hojjete biyya Afrikaa. Gaambiyaa, Leegos, Naayijeeriyaa, Taanzaniyaa biyya kanatti wakiila Yuunaayitid Neeshensii ta'ee wakiila Yuunaayitid Neeshensii xalayaan mar'aa ture. Biyya biyyatti waggaa afur biyya tokkotti waggaa 12 jechuudha. Afrikaa keessa waggaa 12 hojjechuudha. Wakiilli Yuunaayitid Neeshensii ambaasadii darajaansaa. Biyya Afrikaa sadanii fixxanii eessa dhaqxan? Sana booddee tubataan galu biyya Itoophiyaatti. Eessatti haadha manaa kan fuutan? Haadha manaa gooddee waggaa 53 ol fuudhe. Eessatti fuutan? Finfinnee maa? Kaayirootti fuunee yeroo Addisaabaatti galee niqaa tokko qabna walii wajjin. Amma keenya Addisabaa keessa jira. Garuu kana dura iddoo adda addaa ture. Kaayiroo maal hojjetu turan isaan? Itoophiyaan Eewuraansii keessatti hojjetu. Kaayiroo hin jiraan Kaayiroo haadha manaa koo fuudhee yeroo hafe naqanaadha. Ijoollee tokkuma qabdu? Tokko wajjin qabu. Ijoollee kan biraa immoo dubartii kan biraa irraa hin godhan. Bishaan kan biraa. Hundumtuu lubbuun jiru ijoolleen keessan? Lubbuun jiru. Sadii biyya Ameerikaa jiraatu. Lama biyya Itoophiyaa tokko biyya Taanzaniyaa hojjetu. Obboloota qabdu? Amma obboleessa hin qabu. Tokko qabaatu inni obboleessa jira. Obboleettota hoo qabdu turtanii maatii keessan keessaa? Dubartiin baay'eedha. Meeqa ta'u? 5. Maal yaaddu amma umrii keessan 88 kanatti? Anamma filannoon biyya Itoophiyaatti dhufuu gaafa qomoodee kanaafuu yoo 88 ta'e jiru ani cimaadha. Afaan kootichi hojjeta. Inni koo fayyaadha. Michaa keessa galee abaxamuun barbaada. Naannawaa galuun barbaada. Naannawaa hin galuu barbaaduuf immoo dubbiin tokko kanneen kana jiru naannawaa yoo hin ture jalqabee itti barbaada. Paartii isa kan bakka buutaniiti? Paartii tokko bakka bu'eeniti. Paartii kan jiru gaggeessaa ture dhiiseeraa qofaanuma koon bulchaa dammaqsaa jedhamee biyya Wallaggaatti dhaqee mana baruun barbaada. Maqaa kooti. Obbo Abiyyi dhufuunsaa tempireecharii jiru Oromoo fi maalii walii wajjin qabu qabbanaa'ee jedheen haanaan. Biyya baay'ee turan Oromoonii fi Amaarri walii galanii mootiin lollu wal fuuneerra hojii nyaanneerra Itoophiyaan biyya keenya Nagayeen baanuu walii lollu jedhanii walii galanii ani baay'ee gammachiiseera. Oromoon Itoophiyaa bilchiidha. Walitti dhufee jireenya waliif hojjechuu barbaachisa. Oromoon immoo walii galfanaan hojii beekamu. Wanni tokko obbo Abiyyi waa'ee araara Oromoo kanaa baay'ee akkasii baay'ee yaaduu jedhanii odeessu. Soba baay'ee itti yaadan karaa machuuritii naa beekaa hojjechuu barbaada. Obbo Bulchaa Dammaqsaa deebii nuuf laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Gama oduu kan biraatti gaafa dabarru har'a muummichi ministeeraa Itoophiyaa gara mooraa hospitaala Xiqur Ambassaa yookiin hospitaala Leenca Gurraachaa deemuudhaan biqiltuu dhaabanii qulqulleessaa akka turan miidiyaan biyya keenya gabaaseera. Gama kan biraatiin ammoo hawultiin pirezidaantii Itoophiyaa duraanii kan Dr. Nagaasoo Gidaadaa jechuudha har'a eebbifameera. Bifa namatti hawwatuun hawultiin isaanii bifa namatti hawwatuun suurri isaanii irra godhamee bifa gaariitiin hojjetameera jechuudha. Hawulticharraa kan isin agartanii barreeffamni gaariin tokko jira kan ergaa pirezidaantiin duraanii Dr. Nagaasoo Gidaadaa dabarsan jechuudha. Innis maal jedha? Mul'ati koo Itoophiyaan biyya uummati ishee biyya lammiin ishee bilisummaadhaan keessa jiraatan akka taatudha kan jedhu ture. Mul'ati koo
Itoophiyaa uummata ishee bilisummaadhaan keessa jiraatan akka taatu gochuudha kan jedhu ture. Kanumaan wal qabatee maqaa isaaniitiin faawundeeshiniin irra hin dhaabbata jedhameetu eegamaa jechuudha. Irra galgala maqaa isaatiin maqaa Dooktar Nagaasoo Gidadaatiin faawundeeshiniin irra hin dhaabbata jechuudha. Gama oduu kan biraatti gaafa dabarru karaan saffisaa Diree Dawaadhaa hanga Jibuutiitti jechuudha. Diree Dawaalee hanga Jibuutiitti kan dheeratu kiiloomeetira 220 kan ta'u har'a eebbifamee hojii jalqabeera jechuudha. Karaan kun kaffaltiidhaan kan irra deemamu tool roodiidha jechuudha. Akkuma isa kan Addis Finfinneedhaa hamma Adaamaa jechuudha. Sattaanuudhaan kun isa lammaffaati kan tool kaffaltiidhaan kan irra deemamu karaa saffisaa jechuudha. Kanuma waan wal qabatee karaan Finfinneedhaa yookiis Moojoodhaa kaasee hamma Hawaasaa yeroo dhiyootti ni eebbifama jedhamee eegamaa jechuudha. Innillee karaa saffisaa karaa konkolaataan daandii ofiisaa irra deemu karaa balaa baay'ee hir'isa jedhamee eegamudha jechuudha. Kun oduu har'aa turanii kan biraa qabannee amma walitti deebinutti nagaan tura.